Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoonni channel Ebbaa Muslim. Arra barnoota haalaan barbaachisaa tokkoon isiniif qabadee dhufee barnoonni keenya kanarraa maaliin aan jettan appii waliin appii kan joo kana jechuudha. Waliin appii kan joo kana akaawuntii isaa kutaa tokkoffaa isaa waliin laallee turre jechuudha. Akkaataa itti appii isaa waliin itti banattan kutaa tokkoffaa waliin laallee turre jechuudha. Appii kana akkumaan isiniif hime nama Oromoo ta'etu dalagee jechuudha. Appiin kun waan ajaa'ibaa qaba. Waan inni qabu hundaa'u takka takkatti gaseennee kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Namoonni hanga ammaa appii kana kireetti hin godhatin deemaatii viidiyoon dalaganii jira. Diskiriinshinii viidiyoo kana jalallee isiniif kaa'uun ni danda'a. Laaltanii warri appii isaa banachuu barbaadan banachuu dandeessanii jechuudha. Hundi keessanuu banachuu qabdanii isiniin jaa. Warri ammoo bilbila iPhone fi kompiitaraa fi kana fayyadamtan jechuudha. Google Chrome keessaan illee weebsaayitii isaa akkaataa itti banattan isiniin garsiisa jechuudha. Warri ammaas osuma appii qabdanii website isaattillee fayyadamuu fedha qabdan jechuudha. Akkaataa akkaawuntuma keessan kan itti banattan jechuudha. Kanuma appii kanarra banattan website irrattillee loogiin akkaataa itti gootan isinitti agarsiisa jechuudha. Warri ammoo daayirektuma websaayituma isaa banachuu barbaadan jechuudha. Warri hanga ammaa hin banatin jechuudha. Appuma hin banatin akkaataa itti websaayitii isaattillee kireet godhattanii itti banattan waliin ilaalla. Itti fayyadama isaattillee tokko tokko waliin ilaalla jechuudha. Appiin kun waaniin daqiiqaa 10 fi 15 gidduutti waaniin isin garsiiftu miti jechuudha. Itti fayyadamni isaa appii ajaa'ibaati walumaan ilaalle jechuudha. Appii kana ilaa hanga kutaa 10 takka waliin yaana jechuudha. Maaliif barnoonni isaa hundinuu mata duree adda addaa fadhaa jechuudha. Barnoonni isaa bal'aadha. Appiin kun appii bal'aa appii hanga ammaatti namoonni hin banatinillee banadhaan isin jaa. Isinitti hin dheeressu karaa barnootaatiin isin dabarsaa. Obboleeyyan chaanala keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayivii laayikii sheer godhuudhaan hanga dhuma barnootaatti na waliin tura. Kallattumaan karaa barnootaa. Akkuma duratti isiniif ibsuuf yaale weebsaayitii waliin appii waliin ilaalle jechuudha. Google Chrome bilbillee kamuu ofirraa qabee jechuudha. Karaa lamaan ilaalla. Tokko nama appii kana durumaanuu banatee jiru akkamitti weebsaayitii illee loogiin godhaa. Kan lammaffaati nama numaan banatiin kan weebsaayitiidhaan banachuu fedhu jechuudha. Nama kompiitaraa fi waan kanaaf fayyadamu jechuudha. Kan waliin ilaalle jechuudha. Google Chrome keessan seentan. Gizee Google Chrome keessa galtan booda bakkuma sarchingii tanarratti bakkuma tanarratti waliin appii waliin.com hojjettan jechuudha. Waliin.com jettanii jechuudha. Kunooti gizee ammaa kana jee barreessa kanatti waliin.com jettan booda sarchi gootanii jechuudha. Kunooti akkanatti isinii fida. Kun lamaan maali? Yoo akkaawuntuma duraan qabdu loogiin godhachuu barbaadde iimeela keetii fi paaswordii kee itti galchitee loogiin godhuu dandeessaa jechuudha. Yoo ammoo akkaawuntii haarii asumarratti amma banachuu deemte kunooti jala kanarra ni jira. Akkaawuntiin qabdu uumi kajoo kanarratti tuqattaa jechuudha. Gizee kanarratti tuqattee booda kunooti akkanatti isinii baasa. First name, last name, email address gizee kanatti isinii baasa. Hundaa waliin ilaalle jechuudha. Kan duraa kanarra jechuudha. Kan duraa kanarratti maqaa keessan guutanii jechuudha. Maqaa keessan guutan kan duraa kanarratti. First name kajoo kanarratti maqaa kiyyaa guutu. Abdurrazzaaq godhu kanarratti ammoo maqaa abbaa keessanii guutan. Muhammad godhu kanarratti illee asirratti ammoo iimeela keenyatti guunnaa jechuudha. Iimeela keenyatti guunnaa jechuudha. Iimeela keessan itti guutan jechuudha. As deebitanii ammas kanarratti illee iimeeluma amma itti guutan kana itti guutan jechuudha mirkaneessuudhaaf. Amma iimeelii itti guuteen jira jechuudha. Lachuutu irrattuu iimeeluma keessan itti guuttatan deebitanii bakka tanarratti ammoo koodii biyya keessa jirtanii filatanii nambara keessan itti guutan jechuudha. Nambara keessan itti guuttatan. Amma koodiin biyya keessa jiru haa filadhu. Feetanii irra barreeffachuu ni dandeessanii jechuudha. Irra barreessuus ni dandeessanii jechuudha. Koodii biyya keessa jirtanii irra barreessuus ni dandeessanii jechuudha. Amma Itoophiyaa keessan jiru waan ta'eef Itoophiyaa irra barreeffadheetiin jira kunoo. Eegas booda siimii keessan irra barreeffatanii jechuudha. Siimii keessan irra barreeffatanii jechuudha. Siimii keessan bakka tanarratti duwwaa 9 irraa eegaltan takka duwwaa 7 irraa eegaltan jechuudha. Duwwaa 9 takka duwwaa 7 irraa eegaltan. Anamma lakkoofsa bilbilaa keeyyatti galfadhe jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa itti galfadhe paaswordiin noofaa jechuudha. Paaswordiin noofaa. Paaswordii bakka lachuutu paaswordii wal fakkaataa ta'uu qabdi yoo immoo
wanti jettan kunuutii kanatti kan duraa kana ibsatanii ilaaltan jechuudha. Paaswordiin dheerinni 8 gad ta'uu qabu jechuudha. 8 gad ta'uu qabu. Paaswordii jabaa ta'uu qabu jechuudha. Paaswordii jabaa waa hundeef keessaa qabu ta'uu yoo ta'e bareedaadha jechuudha. Paaswordii strong jechuudha. Paaswordii waa hundee ol keessa laqaa tuqaa fi qubee fi lakkoofsallee yoo of keessaa qabaate bareedaadha jechuudha. Dheerinni isaa immoo 8 ol ta'uu qaba. Kanuma asirra guuttee kana koonfirmi godhuudhaaf asirrattis guuttee jechuudha. Kanuma gamanarra guuttee kana asirratti illee guuttaa jechuudha koonfirmii godhuudhaaf. Kanuma gamanarra guuttee kana asirrattis guuttee kunuutii gisee paaswordii likkii asirrattis guuttee booda ta'u wal fakkaattu kunuutii waa hunda fixannee jechuudha. Mala lakkoofsa bilbilaatti galfannee iimeelii keenya itti galfannee maqaa keenya itti galfannee paaswordii illee paaswordii wal fakkaataa bakka lachuutu irratti eega galfattanii jala kanarratti raayitii gootan booda agiriitee irratti gisee raayitii gootan booda sabmiitiin jala kanarra jirti sabmiitii tana tuutan jechuudha. Sabmiitii irratti tuutanii eeydanii jechuudha. Koodii verify gootuun san fidi nuun jechaa jira amma. Koodii iimeela irratti nuuf ergee jira jechuudha. Koodii iimeela keenya qaamatti guunne kanarratti nuuf ergee jira. Gmail keenya keessan seenaa koodii fiduudhaaf jechuudha. Koodii verify itti goonu. Gmail irratti koodii verify itti goonu nuuf ergee jira. Xiqqoon eedan. Kunuutii koodiin nuuf ergamtee jirti jechuudha. Koodiin nuuf ergamtee jirti. Gaddeemtanii ilaaltan jechuudha koodii. Kunuutii 1642 jechuudha. 1642 isinis koodii isiniif ergamte san fudhattanii itti deebitanii jechuudha. Koodii sana asirra guuttanii jechuudha. Nootiin amma 1642 godhe eegas booda verifaayin jala kan ni jirti asumarratti tuqattanii jechuudha. Kunooti amma akkaawuntii bannee xumurree jechuudha. Akkaawuntii keenya bannee xumurree waa hunda irraa finnee bannee xumurree jechuudha. Akkaawuntii haariyaa weebsaayitii isaa banannee jechuudha. Amma asirratti waa hundaa'u bannee xumurree jechuudha. Akkaawuntii keenya keessa seennee jirra jechuudha. Akkaawuntii keenya keessa seennee jirra yoo bakka adii tanarra tuutan jechuudha. Bakka adii tanarra yoo tuqattan waa'ee piroofaayilii keessanii kanatti isin gabbaasa jechuudha. Karaa lamaan ilaallaan isin jee tokko akkaawuntii asumarratti kireet gootee banachuudha. Kan lammaffaatti akkaawuntii duraan aappii irra banatte san dhuftee as gubbatti loogiin godhu. Amma akkaawuntii haaraa sanirra loogiin godhee akkaataa itti fayyadaman isaatillee irra deebi'ee isin agarsiisu jechuudha. Akkaawuntii kana loogaa out godheetiin akkaataa itti akkaawuntuma qabdan asumarratti weebsaayitii isaa loogiin itti godhatan isin agarsiisu jechuudha. Kana loogaa out godhu. Kana loogaa out godha. Kunootee kanatti amma loogiin godhe loogaa out godheetiin jira. Amma loogiin godhee isin agarsiisu akkaawuntii kiyya kan duraanii jechuudha. Amma dhuftanii loogaa out godhuudhaaf as gubbatti iimeelii keessan kan duraan itti banatan san barreessitan jechuudha. Iimeelii keessan barreessitan osoo hin dogongorinitti. Iimeelii keessan gisee kana barreessitan booda bakka paaswordii tanaas paaswordii teessan osoo hin dogongorin itti guutan jechuudha. Eega paaswordii teessan itti guuttatan booda kunooti loogiiniin as jala jirti loogiinii irratti tuutan jechuudha. Gisee kana loogiinii irratti tuutan booda kunoo akkanatti isin fida jechuudha. Amma akkanatti isin fida kanarratti isin agarsiisu jechuudha. Waa hundaa'u nama fireendii isinitti ergates akkamitti deebistanii fi bakka mallattoo nama lamaa xiqqoo tanarratti tuutan jechuudha. Nama fireendii isin gaafate deebisuudhaaf. Kunooti amma more view ta'etti irratti tuunaa jechuudha. Kunooti akkana nu baasaa jechuudha. Nama fireendii gaafachuu barbaadanii fi nama fireendummaa isin gaafate amma ka X fi raayitii waliin naa dhufe jechuudha. Ka X fi raayitii waliin naa dhufe kun nama fireendummaa na gaafate jechuudha. Nama fireendummaa na gaafate yoo hin barbaanne X irraa godha yoo hin barbaade ammoo raayitii godheetiin deebisaaf jechuudha. Raayitiin godha. Fireendummaa deebiseefitiin jira jechuudha. Nama kanaaf fireendummaa deebiseefitiin jira. Akkanuma gad dhuftanii ammas nama fireendummaatti ergachuu barbaadan jechuudha. Kunooti amma deebisee fi fireendii waliif taanee jira jechuudha. Fireendii hanga qabdanillee bakka itti ilaaltanillee isin agarsiisa jechuudha. Kun hundi amma maali? Nama aadii kana fireendii godhachuudha jechuudha. Akkuma feesbuukaa aad fireendii jechuudha. Kunooti irratti tuttuqa. Fireendummaan gaafachaa jira jechuudha. Fireendummaan gaafachaa jira jechuudha. Amma fireendummaa gaafachaa jira jechuudha. Kallattumaan nama kana bira dhaqaa yoo naaf deebisee yoo inni naaf deebisee raayitii godha yoo hin barbaanne X godha jechuudha. Akkuma reefuun tan isin agarsiisa jechuudha. Ammas keessaa bahu kun amma as keessatti nama fireendummaa isin gaafatee fi nama fireendummaa gaafachuu barbaadan argattan jechuudha. Nama ammoo maqaa isaa beektan kan sarchi gootanii argachuu barbaadan
yoo sarchi godhuu barbaaddan jechuudha. Kunooti mallattoon sarchingii tun asumarra jirti jechuudha. Bakkuma mallattoo nama lamaa tana cinaa asumarra tuqattan. Asumarra tuqattan jechuudha. Sarchingii video isinii baasee jechuudha. Kunooti asumarratti illee sarchi godhuu ni dandeessan. Asumarratti illee sarchi godhatanii harkachuu ni dandeessan jechuudha. Friendii hanga qabdan eessarratti harkattan kunooti bakkuma tanarratti tuqxan jechuudha. Bakkuma gubbaarraa tanarratti tuqxan jechuudha. Bakkuma sararii sadii ta'e lagalee ciisu kanarratti tuqxan. Kunooti kontaaktis jaa. Kontaaktisii kanarratti tuqa jechuudha. Gizee kana tuqxan akkanatti isinii baasa. Gizee tuqxan akkanatti isinii baasa jechuudha. Kunooti akkanatti isinii baasaa jechuudha. Friendii keessan gizee kontaaktii irra tuqxan akkanatti isinii baasaa jechuudha. Amma friendootaan qabu kana guutuu isaanii jechuudha. Yoon viidiyoo bilbiluu fi fadhee kunooti kan mallattoo diimaa kun ni jira bilbiluuf hin danda'a. Audioodha yoon bilbiluu fi fadhee kunooti ni jira jechuudha. Audiyoonis kunooti miseejiidhaan yoon barreessuu fi fadhee miseejiidhaan barreessuu fi danda'a jechuudha. Akkanatti nama waliin illee wajjin haasa'uu dandeessan jechuudha. Friendii hanga qabdan illee asirra laallachuu dandeessan jechuudha. Asirraa deebi'ee waan biraa isin agarsiisu jechuudha. Bakka viidiyoo fi hunda itti maxxansitan isin agarsiisu. Bakka viidiyoo fi hunda irratti maxxansuu dandeessan isin agarsiisa jechuudha. Kunooti viidiyoo fi hunda maxxansuudhaaf jechuudha. Viidiyoo fi hunda maxxansuudhaaf footoo yoo feetanis viidiyoo yoo feetanis waa hunda maxxansuudhaaf kunooti bakka tanarratti tuqattan jechuudha. Bakka kanarratti tuqattan. Asirra gizee tuqattan jechuudha isiniif baasa jechuudha. Waa hundaa isiniif gabbaasa. Kunooti kan durarra jiru kun footoo viidiyoo jaa jechuudha. Footoo viidiyoo qajoo kun viidiyoo fi footoo maxxansuu barbaadan kanaan maxxansitanii jechuudha. Yoon irratti tuqadhee kunooti naa fidaa jechuudha. Faayil maanaajarii xiyya keessa seenee fidadhee maxxansuu ni danda'a kunooti. Akkasumas poostii kanarratti illee yoo tuqxan wooma maxxansuu fi asumarratti illee barreeffatanii waan feetan maxxansuu dandeessan jechuudha. Barreeffatanii jechallee barreeffatanii maxxansuu dandeessan kunooti yoo liivii akkuma tiktookitti liivii irra seenuu barbaadan kunooti goo laayivii teettu tun asumarra jirti ni tuqxan jechuudha. Goo laayivii irratti diskiriipshinii fi waa hunda barreeffatanii goo laayivii illee bahuu dandeessan jechuudha. Goo laayivii illee bahuu dandeessan ammarraa deebi'an amma. Yoo viidiyoo namoonni gadhiise viidiyoo yoo daawwachuu barbaadan jechuudha kunooti jaluma kanarra dhuftanii jaluma kanarra kunooti mallattoon xiqqoon akka yuutuubii tun ni jirti jechuudha. Asumarratti tuqattan. Viidiyoon nama hundaa kallattimaan laaluudhaaf jechuudha. Kunooti viidiyoo hunda as keessa naa gabbaasaa jechuudha. Akkuma tiktookii viidiyoo hunda asuma keessa naa gabbaasaa yoo laayikii godhuu barbaadan nama kanaaf kunooti laayikii ni jirti. Asumarratti tuqxee laayikii godhuu dandeessaa jechuudha. Akkasumatti koomentii yoo barreessuu barbaadde kunooti koomentiin asumarra jirti jechuudha. Koomentiin asumarra jirti. Akkasumatti sheerii yoo godhuu barbaaddes sheeriin asumarra jirti jechuudha. Kunooti viidiyoo hunda akkana naa gabbaasaa jechuudha. Viidiyoo hunda akkana naaf gabbaasa jechuudha. Isinillee yoo maxxansuu barbaadan karaa itti maxxansitan isin agarsiisan jira jechuudha. Appiin kun appii bal'aadha. Appii amma keessatti isin agarsiisee fixuun jechuudha. Itti fayyadama isaa waa xiqqeeyumaan irraa isin agarsiisaa jira malee ganaa viidiyoo kutaa lammaffaatti jechuudha kun. Viidiyoo kutaa sadaffaatiinis walitti deebinaa afuraffaallee akkasumatti ilaa kutaa kudhan oofnee itti fayyadama isaa guutuu isaa kan isin agarsiisu ta'a. Obboleeyyan chaanala keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayibii laayikii sheer godhuu hin dagatinaan isin hin jaa barnoota biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura.